Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra fuuna jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo. Oolmaa keenya kaarraa guyyaa guutuu isaa isiniif waraabaa isinillee ammoo yookaan hordoftan abdii isinirraa qaba. Maaliifii bootaan laallee itti gaammanne nutti lukuun akka isinittillee tolu abdii qaba. Akkas fedhaa isiniif isin waraabaa jira. Tulluuwwan babbareedaa lafa keenya magariisaa baay'ee nama hawwataa ta'e jechuudha isiniif waraabaa jira. Eessa deemaa jirra? Hawaasa deemaa jirra. Karaan kun guutuu naannoofni kun guutuun jechuudha Oromiyaa keessatti argama. Hawaasa osoo hin seenin Shashamannee keessaa erga fagaatanii baay'ee bareedaa fi hawwataa akka ta'e jechuudha. Tulluu baay'ee qabu baay'ee bareedaa akka ta'e Oromiyaa keessaa lafti kun kan Oromooti jechuudha. Maashaallah baay'ee namatti tola. Inni kun baay'ee bal'aadha jechuudha. Masnoo garagaraatu keessa oomishama. Jallisiidhaan jechuudha. Jallisiidhaan boqqollaan kun kinoo gahee jira. Yeroo roobaa roobaan yeroo roobni hin jirre jallisiidhaan jechuudha. Baay'ee kan hawwataa ta'e jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkuma jiruunuu lafti isaa guutuun magariisa baay'ee bal'aadha jechuudha. Baay'ee tokko bal'aadha. Asitti kinoo ijoollee horii tiisitu baay'ee namatti tola. Maashaallah. Eessa deemaa jirtanii jechuun keessaan illee hin oolu. Asumaan ammoo isinitti himaa. Hawaasa deemaa jirra. Hawaasa naannoo kammoo jettan ammoo boota lagatu jira. Laga jechuun injiraamii laga yaa'u osoo hin taaneyyuu ciisama akka duunii homaa daakantu jira. Inni sun naannoofni sun maqaan isaa naannoon sun Fiqir Hayiq jedhama. Laayinni sun jechuudha. Achi deemaa jirra. Akkam baay'ee bareedaa fi baay'ee hawwataa akka ta'e jechuudha. Sidaama keessa hawaasa jechuudha. Hawaasamaa garuuyyuu baay'ee bareedaadha. Lafti kun guutuun isaa bal'aan kun jechuudha. Kan gisee lafa Oromoo naannawa Oromoo keessatti kan argamu jechuudha. Daangaan tokko kan Sidaamaati. Daangaan tokko ammoo kan Oromooti. Garri gadaanu kun kinoo inni guutuun amma waraabaa jiru kun naannawa Oromiyaa keessatti jechuudha. Kan Oromiyaati. Inni kun guutuun jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hanga seensa isaa baga nagaan dhuftanii hin jira. Seensa simannaa isaa hawaasaa jechuudha. Hanga achiyyuu haga laga gurraacha kan Oromooti jechuudha. Kinoo hanga amma kinoo as bootaan kun laga gurraachi kun kinoo as biraa magbaa kanarra jechuudha. Seensa kanarraa hanga asiiti jechuudha. Oromiyaa keessa jira jechuudha. As bira kinoo as bira erga tarree ammoo kun ammoo Sidaama keessatti iddoon kun illee baay'ee bareedaadha. Iddoo bashannanaati. Hawaasaan akkam akka jirtu haga xumuraatitti hordofaa baay'ee bareeddi jechuudha. Hawaasallee maashaallah kinooti. Inni kun seensa isaati. Of duuba deebi'ellee isin waraabee kun ammoo iddoo bashannanaati. Maashaallah baay'ee bareeddi jechuudha. Hawaasaanii guddoodhaallee hin bareedillee qilleensi illee qilleensa mijataadha. Hin ho'a. Qilleensa ho'aadha jechuudha. Qilleensa bubbee takkayyuu of keessaa hin qilleensa bubbee tokko of keessaa hin qabne jechuudha. Qilleensa bubbee of keessaa hin qabu. Baay'ee tokko bareedaadha. Kinoo akkana fakkaatti jechuudha. Hin bareeddi. Naannoofni kun seensa isiiti. Seensa Sidaamaati. Yeroo hawaasa ol seenan jechuudha. Hagammallee seensumarra jirra. Seensuma isaa isin waraabaa jira. Laga gurraacha bira ol darbineerra jechuudha. Akkanaa baay'ee bareeddi. Haga xumuraateetti daawwadhaatii baay'ee namatti tolti jechuudha. Katamaan isii keessisii bareedduudha. Uumama isiitiin illee magariisa. Isinitti himee jira. Paartii wanni kun iddoo bashannanaati isiniin jedhee jira. Baay'ee bareeddi. Boota yuunivarsiitii wayiillee isiniif waraabee jira. Baay'ee bareeddi jechuudha. Uumamuma isiittuyyuu magariisa jechuudha. Gannallee ta'ee boonallee ta'ee sababni isaa waan naannoofni isii guutuun waan bishaan hin marfameef. Hawaasa industirii paarkii jedha. As biratti iyyuu kinooti. Akkanaa baay'ee bareeda jechuudha. Dakasirraa kaasee hanga asiiti. Industirii paarkii industiriiti jechuudha. Kun guutuun isaa. Sababni isiin yeroo hundaayyuu ganna ta'ee boona ta'ee lafti isii magariisa ta'ee fi guutuun isii hawaasaan guutuun isii bishaan hin marfamee jira. Osuma bishaan hin marfamuyyuu garuu qorra hin qabu jechuudha. Akkasumattuyyuu akkuma bishaan hin marfame sanittuyyuu qorra hin qabu. Hin ho'iti jechuudha. Akkaataan isii akkaataa barahaati. Mukkiin baay'eellee qabdi jechuudha. Mukkiin baay'eellee qabdi. Kinooti amma
Ayiq fiqirii seennee jirra. Akkana fakkaatti jechuudha. Kinuuti seensa isaa kana akkana seennee jirra. Kun ammoo haroo isiniin jedhe sanii haroon kun baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha. Jalbaadhaan daakama. Isa sanillee yeroo daaknullee isiniif waraabaa jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Kinuuti kun seensa isiiti. Baay'ee bareeddi jechuudha. Hagana kan jedhamne iyyuu bareedaa. Qilleensi isii ammoo baay'ee namatti tola. Akkana fakkaata jechuudha. Wanti asii gurguramullee wanti guutuun hin gurguramaa. Kinuuti jalbaan isii akkana jira jechuudha. Akkaataa isin barbaaddaniin jalbaan sadarkaa qabaa. Inni guddaan kun kinuuti. Guddaan kun birrii 100 jechuudha. Kuuwwan ammoo birrii 50 karaa gabaabaa fi dheeraa jedhamutu jira. Karaa gabaabaatu iyyuu akkasii baay'ee bareeda jechuudha. Kinoo akkana fakkaataa jirri iyyuu seenaa jedhanii azaa nama godhan jechuudha. Inni kun kinooti nullee isa kana seenuu kennaa. Inni kun karaan gabaabaan birrii 100 jechuudha. Nam tokkochi namni 200 yeroo irra deemanii miti akkanatu iyyuu jechuudha. Yooma akkanatti gubbaa isaa kanarra yoo daawwatan kanayyuu hagana kan jedhamne namatti tola jechuudha. Baay'ee nama hawwataa baay'ee namatti tola. Akkana fakkaatti haga xumuraasni hordofaa isiniif waraabaa isinillee na hordofaa asmaan subscribe like share gochuun hin irraanfatina. Naannawa kanallee wanti hin jirre hin jiru. Manaastirii barbaannaan caamaa barbaannaan wanta guutuutu iyyuu jira. Kinuuti koofiyyaa barbaannaan jechuudha. Garuuyyuu nam tokko caafirraan daakuu danda'a. Baay'ee fagoodha waan ta'eef illee hin ulfaata jechuudha. Akkana fakkaata baay'ee tokko bareedaa boorsaa irraa wanti keessa hin jirre jiru jechuudha. Abbaan bitachuu barbaannaan daa'imman ittiin taphatullee zaambiilii waan baay'eetu jira jechuudha. Garuuyyuu baay'ee babbareeda. Wanti naannawa kanatti argamu guutuun isaallee hin bareeda. Caammaallee hin jira. Baay'ee bareeda jechuudha. Akkana fakkaata. Baay'ee tokko bareeda. Wanti hin jiru mooqaa irraa maali? Waan guutuutu jira jechuudha. Akkana fakkaata. Isinillee naannawa kana dhufuu yoo barbaadani isinitti hima jechuudha. Namoota as keessa Itoophiyaa keessa jiruun as dhufuu barbaadu maala naannawa kamiin akka ta'e eessarraa eessa akka yaabbatan taaksiillee isinitti himuu danda'a jechuudha. Asitti ammoo kinoo asiin yoo gama achi ba'an kaaffeedha jechuudha. Akkana fakkaatti baay'ee bareeddi kinoo garasi akkasuma deema. Achi booda asiin kinoo kun kaaffee isiiti. Kaaffeen kun ammoo bishaan irraa hojjetameera jechuudha. Dildilli kunillee bishaan gubbaarra achi deemaniitu kun bishaan irra hojjetamee jira. Kinuuti obboleessi kiyya asiin deemaa jira. Isa wajjin dhufni inni kinoo bishaan irra deemaa jira. Innillee achi seenuudhaaf achiif deemaa jira. Baansi isinillee guutuu isaa akka argitaniif jedhee isinii waraabee baay'ee namatti tola. Yoo achi dooniin achi jalbaan achi deemee jalbaan dhawu asiin ammoo kun hin socho'a. Lafti namaa marti jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa. Akkana fakkaataa kinuuti achiin tunillee dhufaa jirti. Isinitti xiqqoon tun birrii 50 jechuudha. Karaan gabaabaan nam tokkochi jechuudha. Kan amma duratti isinii mul'ise sun ammoo 100 isinii kun ammoo 50. Baay'ee namatti tola jechuudha. Keessa deemuun isaa yeroo isaan deeman qilleensi namatti tola. Wanti martuyyuu namatti tola. Baay'ee gammanneen uyyuu. Akkana fakkaataa kinoo kun seensa isaati garaa isaa keessa jechuudha. Garaan isaa keessa ammoo akkana jira. Yoo achi jalbaan achi socho'atu kun hin socho'a. Bishaan gubbaarra waan jiruuf gubbaa isaa irratti waan jiruuf yoo keessa taa'anii keessa achi ilaalan ammoo lafti namaa marti. Akkana fakkaata jechuudha. Kinoo inni dooniin kun jalbaan kun ammoo isa xiqqicha birrii 50 isiniin jedhe sanii kaanallee isiniif waraabaa ka dhibbaa sanillee jechuudha. Ka dhibbaa sun baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee mijataa ka ta'e. Amma kinoo kaan seennee irra ka dhibbaa san seennee. Amma kinoo achi baanee luwii jira jechuudha. Kunillee baay'ee bareeda. Achirraa ammoo bajaajiin birrii 40 jechuudha. Nam tokkochi baay'ee bareeda jechuudha. Keessi isaa ammoo isinitti mul'isa. Keessi maashaallah jedha. Kinootii tun ammoo xiqqoodha. Xiqqoo haa taatu malee hoteela baay'ee bareedaa mijataa ta'e jechuudha. Achi dhiyaata jechuudha. Achirra birrii 40 bajaajiin jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Namni hin jirre hin jiru. Faranjoonni illee hin jirti. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Inni kun
Kana fakkaata jechuudha kennuuti. Hoteelli ammoo lagarra jechuudha. Laga gubbaarratti haroo gubbaarratti jechuudha. Baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Akkana fakkaata.